nafta'eera maqaan kee boqonnaa wajjin hin baane lafa hona nafta'eera maqaan kee boqonnaa ni na irraanfadha oolmaa baay'ee na biraa qabda wajjin hin baane lafa hona nafta'eera maqaan kee boqonnaa wajjin hin baane lafa hona nafta'eera maqaan kee boqonnaa maqaan kee ajajamu maqaan kee ulfaatu maqaan kee ganama kanaan gooftaa Yesuus waaqa waaqotaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa ganama kanaan jajami ganama kanaan ulfaadhu ganama kanaan ol jedhi yaa Waaqayyo. Inni si arge hin beekaa kiyyoo maqaa keetiin narraa jige haara galfadheera gooftaa koo ani gaagedhe Dhugaa kun si argadhe ati kan kooti haalessan naqa fuula keetiin akkamitti nan irraanfadha oolmaa baay'ee na biraa qabda wajjiniin baane lafa hona nafta'eera maqaan kee boqonnaa wajjiniin baane lafa hona nafta'eera maqaan kee boqonnaa akkamitti nan irraanfadha oolmaa baay'ee na biraa qabda wajjiniin baane lafa hona nafta'eera maqaan kee boqonnaa wajjiniin baane lafa hona nafta'eera maqaan kee boqonnaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni haala ursaa sodaachisaa keessa chaalenjii garaagaraa keessa nu dabarsee asiin nu ga'e Waaqayyoon maqaan isaa ulfaatu. በተለያየ የህይወት ውጣ ውረድ ቻሌንጆች ከባባድ ሁኔታዎች የማይመቹ ሌሊቶች የማይመቹ ሁኔታዎችን አሳልፎ ከዛሬ ቀን ያበቃን ያደረሰን የጠበቀን የታደገን በገዛ ደሙ የዋጀን የእግዚአብሔር በግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እሱ የዘላለም ቤዛችን ተስፋችንና ብቸኛ አዳኛችን ነው። ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን። እንዲሁ የተሸከመን ከናጢያታችን የተሸከመን የራራልን የታገሰን እሱ ነው እውነተኛ ወዳጅ። አቃኑ አቀዮ አልፋቱ ኤጋ ቶርቤ ደርቤ ያደቱ ወተኤ ሴራ ኡመማ ቆጣ ጅራ ኩታ ኩዳ ቶርባ ቦቆና ኩዳን ዋይ ዳሎተ ሴም ካም ያፊት ኢላሌ ቱሬ አርደሞ ቦቆና kudha tokko kutaa 18ffaa waa'ee riqa Baabel ilaalla. Riqa Baabel. Riqni Baabel maalidha? Kan jedhu kun akkamitti Waaqayyoon afaan isaanii walitti naqe? Afaan isaanii akkamitti waliin make? Sababbiin kun ta'eef maaliif? Har'a nuti jireenya keenya afaan akkamitti akka walitti firoomsitan nan barbaada baay'ee. Seenaa macaafa qulqulluu beekuu qofa otoo hin taane akka walitti firoomsitan. Walitti firoomsuu keenyatu nu oolcha waan ta'eef jireenya keenya nan barbaada. Sana dura garuu kutaa tokko isinii dubbisee tanan kan torbee darbee daqiiqaa 2-3 keessatti samaraayiz goonee barnoota keenyatti fufna. Akkas jedha. Uumama boqonnaa 11 lakkoofsa 1-2 dubbisa. Seera uumamaa macaafa Museen barreesse boqonnaa 11 lakkoofsa 1-2. Bara sanatti namni lafarra guutummaatti afaan tokkichaa fi haasaa tokkicha qaba ture. Afaan tokkicha haasaa tokkicha qaba ture. Namoonni ba'aa biiftuutti yeroo godaananitti biyya Shiinaaritti bakkee diriiraa argatanii achi qubatanii jedha. Galannii fi ulfinni jajamuun oqubaan bara baraan kan keeti gooftaa Yesuus. Mootii moototaa, waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, waaqa bara baraa, waaqa dhugaa, waaqa mudaa hin qabne. Galanni siif haa ta'u. Guyyaa situ namaa kenna, yeroo situ namaa kenna, sa'aa situ namaa kenna. Tajaajila situ namaa kenna, humna situ namaa kenna, ayyaana situ namaa kenna. Dhalli namaa ofii isaatiitiin homaa hin godhu. Sin nu gargaare, sin nu wajjin ta'e, situ humna nuu ta'e, situ gargaarsa nuu ta'e, situ aboo nuu ta'e. Maqaan kee bara hamma baraatti teessoo kee isa ifaaf isa dhugaa sanarratti
ajajamu, ol jedhe, waaqeffamu. Cubbuu koo, cubbuu dhalootaa si fuuldura qabbeen dhiyaadha. Waan itti humna dhabne, waan ittiin si hakkinu, waan fuuldura keetti mul'atu hundumaa anarraayis dhaloota keenyarraayis dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoositiin akka nu qulleessitu, akka bilisa nu baastu. Waaqayyo cubburraa qullaa'uun boqonnaa namaa kenna. Nagaa namaa kenna. Ayyaanni kee, araarri kee, gaggeessummaan kee akka nu wajjiniin ta'u godha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin anas obboloota koos akka gargaartu yaa Waaqayyo Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa si kadhanna. Nu wajjiniin ta'e, nu gargaari. Ergamaan dukkanaa kamuu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin kan ari'ame haa ta'u. Ayyaanni harki gargaarsa keetii tokkoon tokkoon keenya faana haa ta'u. Abbaa yeroo, Abbaa sagalichaa, Abbaa sabichaa, Hafuura Qulqulluu si barbaanna. Koottu nu jidduutti deddeebi'i. Cubbuu keenya, balleessaa keenya, yakkaa keenya hundumaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoositiin nurraa dhiqi. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusitiin. Ameen. Torbee darbee kutaa 17 laallee turre uumama boqonnaa 11, uumama boqonnaa 10, uumama boqonnaa 10, seera uumamaa boqonnaa 10 ilaallee caafota Museen barreesse keessaa isa dursaa kan ta'e seera uumamaa boqonnaa 10 ilaallee. Seera uumamaa boqonnaa 10 egaa kan inni dubbatu waa'ee ijoollee Nohiiti. Ijoolleen Noh ijoollee sadiidha. Seem, Kaamii fi Yaafeetidha jecha. Egaa jalqaba irratti kan ilaalle isinum yaadachiisuudhaaf ijoolleen Yaafeetii fi ijoolleen isaa uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 2 hanga 5 bakka isaan qubatan karaa kaabaa deemuun karaa galaana Kasbiyaanii fi galaana gurraachaa akka qubatan ilaalleerra. Keessattuu naannoon kun dhaloonni Yaafeetii fi ijoolleen isaa kun dhaloota dursaa warra Meedoonota jedhaman. Hawaasa kutaa 7-8 isiniin jedheera kan duratti Meedoonotaa fi Giriikota akkasumas Awurooppaa fi Eeshiyaatti kan argaman sanyii Kaawukaashiyaan akka ta'an dubbanneerra. Akkasumas isinum yaadachiisuudhaafanii ijoolleen Kaamii fi immoo ijoolleen isaa uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 6 hanga 20 dhaxxanii yoo dubbiftan luqqisiiwwan kana keessatti hin argitu. Kaaba Arabaa, biyya Arabaa, yoota Arabaa, kaaba isaa akkasumas kibba Gibxii, karaa qarqara galaana Meditiraaniyaanii fi kibba Afrikaa kan qubatan isaan kun immoo sanyii Kaam. Ilmaan Kaam kun ilmaan Kuush akka ta'anis ilaalleerra. Akkasumas immoo dhumarratti kan ilaalle immoo uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 21 hanga 31tti Seemii fi ijoolleen isaa immoo bakki isaan qubatan iddoo ciisa jiddugala baha Arabaa waa'ee warra qubatanii waa'ee sanyii Seem tarreessaa. As keessa immoo keessattuu Seem irratti sirriitti xiyyeeffannaadha isin ilaalla. Sanyii Seem kana keessa Yihudoota, Asoorotaa fi Elaamotatu jira jechaadha. Yihudoota kan jedhu kun egaa sanyii Abrahaamidha jechaadha. Sanyii Abrahaamidha. Kutaa kana torbee darbee ilaalleerraa jechaadha. Galanni Waaqayyo Waaqa isa jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa inni kan biraa har'a kan irratti xiyyeeffannee ilaallu Waaqayyo wajjiniin gargaarsa Waaqayyootiin riqa Baabel ilaalla. Riqa Baabel maalinni icciin riqa Baabel kun maalinni kan jedhu immoo ilaalla. Maalinni riqni Baabel? Riqni Baabel bakka itti namoonni Waaqayyo irratti ka'anidha. Bakka itti namoonni daandii Waaqayyoo irraa goranidha. Bakka itti namoonni afaan isaanii akka walitti makamu, bakka tokkummaan ammeenyaaf ta'e,
jigeedha. Riqa baabel gaafa yaannu guutummaan guututti ajajamuu diduu dhala namaa fi of tuulummaa dhala namaa. Kanarraan kan ka'e immoo kuffisuu waaqayyoota argina jechaadha obboloota koo. Hin kuffise waaqayyo. Obboloota koo otoon gara kitaaba kanaatti ditteeliin seeniin waa tokkoon isiniin jechuu barbaada. Dhalli namaa ikonomikaalii, faayinaansiyaalii, militariidhaan kallattii garagaraatiin hangam humna isaa divilooppii godhu karaa qabeenyatiin, karaa militariitiin, karaa beekamtiitiin, karaa dandeettii hundumaatiin hammam divilooppii godhee hundee qabatee lafa qabatee tokkummaa isaa cimsu yaada waaqayyo keessa hanga hin jirretti na amanaa dhumni isaa badiidha. Kanaaf yeroo tokko tokko tokkummaa jiru qofa miti ilaaluu kan qabnu. Tokkummaa sana keessa yaadni waaqayyo jira. Obboloota koo amanaan biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu yaada walii galuu qofti gahaa miti. Namoonni tokko tokko marii taasifnee walii gallee kaanee isiniin jiru. Diskeeshinii irra turre, marii irra ture, bakka marii kaasne sanarratti yaadni namoota hundumaatu tokko ture. Yaadan tokko taaneti kan kaane miitingii keenya akkasitti xumurre yaada walii galuu qofa otoo hin taane yaada walii galte sana keessa sagalee waaqayyoo jira, fedhi waaqayyoo jira, yaadni waaqayyoo jira. Iddoo kanatti riqa baabel kanatti addunyaa hunda walii gale, nama hundatu walii gale. Isiniifan dubbisa. Riqa baabiloonii fi afaan namaa wal makuu jedhama mata dureen isaa. Boqonnaa 11 lakkoofsa 1 isinii dubbisa. Bara sanatti namni lafarraa guutummaatti afaan tokkicha haasaa tokkicha qaba ture jedha. Namni lafarraa guutummaatti afaan tokkicha qaba, haasaa tokkicha qaba ture. Namoonni ba'aa biiftuutti yeroo godaananitti biyya Shiinaaritti bakkee diriiraa argatan achi qubatan. Maal argatanii? Biyya Shiinaaritti bakkee diriiraa argatanii achi qubatanii. Isaan koottaa jedhan. Afaan tokko waan ta'aniif, haasaa tokkicha waan ta'aniif, bakka diriiraa fi mijataa waan argataniif koottaa suphee dhoofnee cimsinees ibiddaan hin gubna waliin jedhan. Qooda dhagaa xuuphiin wal qabachiisuuf immoo leeleen isaaniif hin hojjate. Yommus koottaa mandara riqaan isa bantii waaqaa bira ga'u argitanii koottaa mandara riqaan isaa bantii waaqaa bira ga'u tokko ofii keenyaaf in ijaarra. Tokkoffaa kan bantii waaqaa bira ga'u, lammaffaa ofii keenyaaf in ijaarranna. Nuyi guutummaa lafarraa diidatti akka hin bittinnoofnetti ittiin maqaa godhanna. Tokkoffaa ofii keenyaaf ijaarranna, lammaffaa ittiin maqaa godhanna, sadaffaa waaqa bira kan ga'u hojjanna. Taa'ee isin gaddisiisa kutaan kun gaafa laaltan. Obboloota koo waaqayyoon waan tokko tokko taanee gochuu keenya otoo hin taane hafuura ittiin goonu barbaada. Maaliif kana goona? Dhimma sana maaliif raawwanna? Maqaa keenyaaf, ofii keenyaaf, waaqa bira ga'uudhaaf in ulfaata jechuun isaa mataansa. Egaa lakkoofsa 2 irratti biyya Shiinaaritti bakkee diriiraadha. Shiinaar Sumeer duriitiif itti aansee immoo Mesophoxaamiyaaf itti waamama macaafa kakuu moofaatii yookaan kakuu moofaa keessatti kan ittiin waamamanidha. Shiinaar jechaan Sumeer duriitii, Mesophoxaamiyaadhaaf immoo maqaa ittiin waamama isaaniiti jechaadha. Lakkoofsa 4 dhuftanii gaafa laaltan mandara riqaan isaa bantii waaqaa bira ga'u tokko ofii keenyaaf in ijaarrannaa jedhan. Ofii keenyaaf. Afaan tokko waan taaneef, bakka mijataa waan arganneef, haasaan keenya tokko waan ta'eef, yaadni keenya tokko waan ta'eef, koottaa rakkoo hin qabnu ni ijaarranna. Qaamni nu dhoowwu hin jiru. Maaliif biyya lafaa irratti hundumti keenya afaan tokkoof haasaa tokkodha. Bakka mijataa arganneerra riqa hojjechuu qabna. Riqni sun samii qaqqabuu qaba.
maqaa keenya immoo waamsifna waaqa bira immoo ga'uu qaba riqicheedhaan. Jechumti isaa mataan isaan ulfaata. Ibsa bal'aa ta'uu hin kennine. በትዕቢት ላይ የተመሰረተ ስራ ነው። በእኔነት ላይ የተመሰረተ ስራ ነው። የእግዚአብሔርን መለኮታዊነት፣ የእግዚአብሔርን አምላክነት፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ያልተገናዘበ ስራ ነው። የትዕቢት ስራ ነው። እግዚአብሔርን ያላማከለ ስራ ነው። waaqayyoon jiddu gala hojiin godhannedha hojiin kun. Kanaaf yommus kottaa mandara riqaan isaa bantii waaqaa bira ga'u ofii keenyaaf hin ijaarrannaa nuyi guutummaa lafarraatti irraa diidatti akka hin bittinnoofnetti ittiin maqaan godhanna. Maqaa godhanna ofii keenyaaf ijaarranna. Riqichi immoo kan waaqa bira ga'uudha. Maa jechaadha kutaan kun gabaabumatti akkasiniif galutti adeemsi kun jireenya waaqayyo irraa adda baheen. Jireenya eenyu irraa adda baheen? Waaqayyo irraa adda baheen. Maal hojjechuu? Namoonni kun jireenya waaqayyo irraa adda baheen dhaabbata ijaaruu, tokkummaa, humna ijaarrachuun, haalota to'achuuf yaaduu mul'isa kun. Instituushinidha ijaarra jedhu, tokkummaadha ijaarra jedhu, humna ijaarranna jedhu, aangoo ijaarranna jedhu, yaada kun. Yeroo akkamittiin ijaaruu? Yaada waaqayyo irraa adda bahanii, fedha waaqayyo irraa adda bahanii, waaqayyo jiddu gala ta'uu hin godhatin. Maal mul'isa kutaan kun? Of tuulummaan waaqayyoon irratti ka'uun waan eegalameef turedha iddoon kun. Maalan isiniin jedhee of tuulummaan waaqayyo irratti ka'uun waan eegalamee tureef. Instituushinii ijaarra jedhu, tokkummaa dhaabbanne jedhu, diviloopp of goone jedhu, qaroomina cimsan waan lafa qabate ijaarra jedhu garuu yaada waaqayyo irraa, jireenya waaqayyo irraa, ilaalcha waaqayyo irraa, deemsa waaqayyo irraa adda bahee. Kanaafuu waaqayyoon ijaarsi kun ijaarsa isarratti ka'uun eegalame immoo kan diige akkamittiin hojjetan afaan isaanii waliin makee diige. Hin buunaa jedhe waaqayyo. Kottaa jedhe waaqayyo. Lakkoofsa 5 keessattuu waaqayyo yommus mandarichaa fi riqa isaa ilmaan namaa ijaaran ilaaluuf gadi bu'e. Inni kunoo isaan saba tokko hundumti isaanis afaan tokkicha dubbatu. Kun wanta isaan hojjechuuf jiran keessaa isa jalqabaati. Egaa wanta isaan hojjechuuf yaadaan qaban keessaa tokkollee kan isaan bira ga'uu dadhaban hin jiru. Tokkummaan isaanii kun wanta kan hojjechuu eegalan wanti isaan dhowwu hin jiru. Lakkoofsa 7. Uumama boqonnaa 11 lakkoofsa 7. Koottaa jedhe iddoo kanatti. Iddoo kanatti Sillaasee argitu. Kakuu moofan bara abbaati. Abbaan ilmaaf hafuura qulqulluu waama iddoo kanatti. Koottaa hoo jedhe qaama tokkoo fi lama jechaadha. Tokkoo fi lamaa fi sanaa ol mul'isa waan ta'eef. Koottaa gadi buunee inni tokko afaan isa kaanii akka hin dhageenyetti afaan isaanii duraa waliin dhimma kana jedhe. Afaan isaanii waliin make waaqayyo bu'ee. Maaliif? Yaada isaanii akka sagalee waaqayyootti miti. Adeemsa isaanii akka sagalee waaqayyootti miti. Ilaalcha isaanii akka sagalee waaqayyootti miti. Kaayyoof karoora isaanii akka sagalee waaqayyootti miti. Yeroo tokko wantoota tokko karoorsinee obboloota tokko gaafa raawwachuu diduu maaliif raawwachuu dide jennee gungumuun dursaa wanti kun yaada waaqayyo jiddu gala godhataa jechuu qabna. Biizinasiin ani eegalu kun, wanti ani hojjechuuf eegalu kun, wanti ani itti galuuf eegalu kun, wanti ani yaade kun, wanti ani karoorse kun, wanti ani pilaan godhe kun waaqayyo jiddu gala godhataa. Kanaaf wanti kun kan isin ajaa'ibu
bu'uura sanyummaa fi garaagarummaa afaaniif bu'uura ta'e jechaadha kutaan kun. Garaagarummaan afaan iddoo kanatti eegale. Afaan har'a namoonni ittiin wal nyaatan, wal fixan. Malee dhiigni dhala namaa kan eenyutu diimaadha obboloota koo. Garaagarummaan har'a addunyaa irratti argitan afaaniin wal qooduun. Ani sanyii warra ebeluuti, ati sanyii warra ebeluuti, ani sanyii warra akkanaati, ani sanyii warra akkanaati. Nuti sanyiin keenya sanyii Kiristoos obboloota koo. Dhugaan akka biyya lafaatti ngudaa'ee miti nuti lafaan hin biqillee gosa keessaa baane, saba keessaa baane qabna. Gin xiyyeeffannoon keenya guddaan ta'uu kan qabu nuti karaa dhiiga Yesuus Kiristoositiin afaan irraa kan nagad ka qaanqaa mul'ata boqonnaa 5:19 karaa dhiiga Kiristoosiin bitamtaniirtu jedha. Mootummaa Waaqayyootiif, mootummaa ilma isaatiif Waaqayyo abbaan karaa dhiiga ilma isaatiin isin biteera jedha. ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ በገዛ ደሙ ለአባቱ መንግስት ካህናት ትሆኑ ዘንድ ዋጃችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በገዛ ደሙ dhiiga isaatiin isin bitateera. Egaa riqni Baabel kun sanyummaa fide, gargar qoodinsa fide, afaaniin wal makuu fide, bittinnaa'uu fide. Hammam strong air force qabaattu biyyi tokko. Economically strong taatu, militariin strong taatu, cimtuu taatu, tokkummaadhaan cimtuu taatu. Ciminni sun kan dhufe Waaqayyo bukkeetti baasu noo ta'e obboloota koo hin kufa. Sooviyetiin kufteeti bara. Sooviyeet Raashiyaa sodaachisoo turan seenaa keessatti hidhattanii gaafa laaltan. Guutummaa addunyaa warra to'atan turan. Garuu seentariin yaada isaanii Waaqayyo jiddugala hin goone. Koominiizim kan jedhu kun ሀሳባውያን jedhu turan warra Waaqayyotti amananii. Hin kufani እንዳልነበሩ ነው የሆኑ ተንኮታኮቱ። Sooshaalistiin yookaan barri koominizimii akkasitti addunyaa to'ate sun hin kufe. Seenaa keessatti guddaa turani, cimoo turani, istroongii turani, tokkummaa qabu turani. Garuu tokkummaa sana keessa Waaqayyo isa isaan uume, isa isaan tolche sana bukkeetti baasanii turan. Kanaafuu egaa yeroo haalli kun uumamutti dhalli namaa gara Waaqa tolfamaa waaqessuutti, hooda dubbachuutti, duumessa ilaalee ayyaana heedutti, qoricha namatti gochuutti fi gara wantoota kana fakkaatanitti garagalee jechaadha. Waaqayyoon waan ijaartan kana, bakkee mijataa lafa shinaaritti, lafa diriiraa argattan kana, yaada hojjechuuf kaatan kana, ofii keessaniif, maqaa keessaniif, anammoo bukkeetti baaftanii wanti eegaltan kun dalga waan ta'eef jedhee gaafa Waaqayyoon tokko akka dhageenyaaf afaan isaanii gaafa waliin makuu namoonni ammas jallinatti fufan. Maal gochuu eegalanii? Waaqayyo isa sirrii ta'e balleessineerra, dogoggorreerra, Waaqayyo yaada keerraa baaneerra, dhiifama nu godhu jedhanii gara Waaqayyo isa isaan uumetti fuula isaanii garagalchuurraa garamitti galagalanii Waaqa tolfamaa waaqessuu eegalan, hooda dubbachuu eegalan, duumessa ilaalanii eedutti eegalan, qoricha namatti gochuutti eegalan, gara wantoota waaqeffannaa tradishinaal gara ባህላዊ አምልኮ ወደዛ ዞሩ። ገረሲtti fuula isaanii naannessan. Asirratti maalifan xiyyeeffadha? Ammas Waaqayyoon gaafa isaan garasitti fuula isaanii naannessan nama tokko irratti xiyyeeffate jechaadha. Namni sun torban ilaalla. Namni sun Abrahaam jedhama. Gara Abrahaamitti xiyyeeffate. Gara Abrahaamiif maatii isaatti xiyyeeffate. Keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 10. Seera keessa deebii macaafa Museen barreesse boqonnaa 18 lakkoofsa 10. Namni ilma isaa yookiis intala isaa aarsaa gubamuuf dhiyeessu, namni hooda dubbatu, namni duumessa ilaalee ayyaana heedu, beekan namni qoricha namatti godhus tokkollee si keessatti hin argamin. Tokkollee namni nama dawweessu adoochuu jechaadha, fajachuu. Namni ekeraa dubbisu qaalluun yookiis namni warra du'an waamu si keessatti hin argamin. Eenyullee kana yoo godhe Waaqayyo duratti ciggaa'amaa hin ta'a.
sababii hojii cigga'amaa akkasiitiif Waaqayyo gooftaan kee saba warra kaan oofee fuula kee duraa hin baasaa. Saba kaan fuuldura keetii kan hin ari'eefi jedha saba Israa'eliin Waaqayyo waan cigga'amaa kana waan hojjetaniif. Ati garuu kana hojjetta taanaan isaan irraa wanta ittiin adda baatu hin jiru. Raajii Isaayyaas boqonnaa 47 lakkoofsa 12 ilaalaa. Ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 18 ilaalaa. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 hanga 28 ilaalaa. Egaa Waaqayyoon Waaqa tolfamaa kana keessa kana waaqessuutti daandii isaa karaa isaa irraa faallaa ta'e deemutti dabarsee isaan kenne. Maaliif isaan kenne? Sababbiin isaa immoo ajajamuu didan. Riqa Baabel sanas yeroo hojjetan mootiiviin isaan ittiin hojjetan sirrii waan hin taaneef gaafa afaan isaanii wal makee dhaabsisu ammas Waaqayyotti dudda galchan. Keessattuu Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 24, 26, 28 isinii dubbisa. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 24. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Hin didan waan ta'eef. Lakkoofsa 26. Sababbii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisuutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanii karaa ittiin fedha foonitiif dhiira wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennamitti diddiirratan. 28. Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelatti waan hin lakkaa'iniif Waaqayyo immoo yaada jal'aa fi waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kennedha. Hin didaniidha. Egaa riqni Baabel kun wal maka obboloota ko. Waaqayyoon nama oolchuudhaaf akkatti inni tirataa dhufe argitaniirtu. Uumama lamarratti piriinsippilii kenne. Uumama sadii irratti immoo karaa Hewaaniin bofti dhufee Hewaan dogoggorsiise. Addaamis hin dogoggorre. Karaarraa ba'anii iddoo Waaqayyo jiruu ba'anii. Uumama boqonnaa 4 irratti immoo gaafa ijoollee godhatan ammas namni Qaayil jedhamu ajjeesuudhaan mul'ate. Waaqayyo ammas laphee dhiifamaa fi araaratiin mul'ate. Boqonnaa 6 lakkoofsa 11 gaafa ilaaltan immoo namni jallina keessa gale, hammina keessa gale, lafarratti walirratti ka'uun, wal hir'ifachuun, waan namaa hojjechuun hin baay'ate. Bakka nan balleessa immoo jedhe Waaqayyo. Nan balleessa bakka uumama kana. Achi keessaa immoo nama qajeelaa Noah argate. Noah kun waggaa 120 markaba ittiin oolan sana qopheesse. Boqonnaa 7 irratti Waaqayyoon bokkaa yandoo eelee lafaa cabsee lafti sin dho'e gubbaadhaa samiidha halkan 40 fi guyyaa 40 roobe uumama sana immoo balleesse. Guyyaa 377 booda immoo Noah uumama sanan baase. Lafti immoo uumama aaraa simatte. Maatiin 8 sun immoo boqonnaa 8 irratti aarsaa gaarii fi aarsaa qulqulluu dhiyeesse. Boqonnaa 9 irratti karaa sirriirra deeme. Boqonnaa 10 irratti sanyiin sun immoo guutummaa addunyaa irratti babal'ataa dhufe. Bakkee qabate. Boqonnaa 10 dhattanii gaafa laaltan bakkee gaarii fi iddoo gaarii qabate. Boqonnaa 11 irra dhuftanii gaafa laaltan ammas afaan tokkoof yaada tokkoon uumamni ture sun immoo ammas Waaqayyo irratti koottaa hin ijaarrannaa jedha. Koottaa ofii keenyaaf jenna. Koottaa gara Waaqa geenya. Ilaalchumti isaa mataan isaa fokkisaadha. Ammas afaan isaanii waliin makee. Gaafa afaan isaanii waliin makee waan yaadan sana Waaqayyo yaada Waaqayyo jiddu gala hin godhanne sana akka isaan hin hojjenneef Waaqayyoon gaafa isaan immoo rukutu ammas immoo Waaqayyo irraa dugda galan jedha. Waaqa tolfamaa waaqessuu eegalan jedha. Ijoollee isaanii, intala isaanii warra aarsaa godhanii dhiyeessan, warra ooda dubbatan, warra duumessa ilaalanii eegan, warra ekeraa waaman, warra qoricha namatti hojjetan, waaqeffannaa Waaqayyo irraa dugda gale hojjechuu eegalan. Achiin booda Waaqayyoon yeroo neeshinii tokko filatu argitu, yeroo nama tokko filatu argitu.
Egaa har'as obboleessa keenya jireenya keenyaaf maal Waaqayyo nutti dubbataa jira yoo jettan obboloota koo waan tokko gaafa hojjettan waan tokko gaafa karoorsitan maaluu haa ta'u kophaa keessanis haa ta'u maatii keessan faanas haa ta'u akka waldaattis immoo haa ta'u akka maatiitti akka giruuppii tokkoottis haa ta'u kan hafuuraa ta'e kan foonii waan tokko gaafa karoorsitan yaada Waaqayyoo jiddugala godhataa wanti sun jedha. Wanti nama karoorse kun yaada Waaqayyoo jiddugala godhata. Fedha Waaqayyoo jiddugala godhata. Fedha Waaqayyoo maal hin beekne sagalee Waaqayyooti hin beekne. Jiddugala godhata. Inni kan biraa egaa lakkoofsa 10 kaastanii gaafa laaltan immoo uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 10 hanga 26tti kan argatanii walitti dhufeenya dhaloota Abrahaamii fi Seem jidduu jiru mul'atu dubbata. Egaa Abrahaam kun sanyii Seem keessaa bahe. Sanyii Seem keessaa bahe. Kana jechaan uumama boqonnaa 11 lakkoofsa 10 hanga 26 ilaaluu dandeessu. Seem kun ilma Nohi. Nohi kun immoo nama Waaqayyoof jiraatedha. Seem kun Arfaaksaadiin nama jedhamu horatee mucaa isaa hangafaa. Namni Arfaaksaadiin jedhamu kun immoo Shaalaa nama jedhu dhalchee. Shaalaan kun immoo Ebeer nama jedhamu dhalchee. Ijoollee isaanii hangafaan dubbadha. Ijoollee biraas hin qabu. Ebeer kun immoo Feleeg. Feleeg kun immoo Re'uu nama jedhamu. Re'uun Seerug. Seerug immoo Naahoor. Naahoor immoo Taaraa. Taaraan immoo Abrahaam. Seemii kaasee amma dhufee qaccee Abrahaam bira ga'utti dhaloota sagaliidha. Abrahaam kurnaffaadha. Egaa Taaraan kun biyya Kaldootatti ture. Uur biyya jedhamu biyya Kaldootatti ture. Torban itti fufnaa. Achi keessatti Taaraan kunis ilmi Naahoor kun waaqa tolfamaa waaqessa ture. Waaqa tolfamaa waaqessa ture. Maaliif dhaloonni bara sanaa Waaqayyo irraa dugda galiira waan ta'eef. Waan hamaa yaadan sana akkan hojjenneef Waaqayyo afaan isaanii waan waliin makeef ammas yaada Waaqayyootiif dhiifama gaafatanii gara yaada Waaqayyootti deebi'uurra ammas dugda Waaqayyootti waan galchaniif Taaraan sun Waaqayyo tolfamaa waaqeffata ture jechaadha. Egaa yeroo kanaadha kan isin ajaa'ibu uumama boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani si agarsiisuu dhaqi jedhe. Achiin booda Waaqayyoon nama guutummaatti oolchuu yaada jedhu dhiisetti nama tokko filate jechaadha. Maatii Taaraa nama Abrahaam jedhamu filate jechaadha. Egaa kitaabni qulqulluun akkanatti deemaa dhufa. Gaaffii yoo qabaattan gaafadhaa waan tokko tasgabbaa'ee kan isin barsiisuuf teenshinii akka itti kennitanii fi macaafa qulqulluu ditteel gadi fageenyaan akka hubattaniif waan ta'eef egaa kutaa 19 torbee kana ilaallaa. Kutaa 2 egaa jalqabbii uummata Ibrootaa argitu jechaadha. Jalqabbiin uummata Ibrootaa kun egaa uumama boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kaasee amma boqonnaa 50 lakkoofsa 26 yookaan amma dhuma macaafa uumamaa kanatti dubbata jechaadha. Tarreessa jechaadha. Sanyii Ibrootaa. Abrahaam irraa eegala jechaadha. Abrahaam abbaa Yihuudootaati. Abbaa Israa'eelotaati. Abbaa uummata Ibruuti. Egaa Abrahaam keessa yeroo baay'ee akkuma deddeebi'ee dubbadhu Abrahaam waggaa 25 booda Yisaaq argatee Yisaaq waggaa 20 booda Yaaqoobii fi Eesaaw argatee Eesaaw immoo hangafummaa isaa sanaan gurguree yaada Waaqayyoo irraan bahee Yaaqoob immoo waggoota muraasan booda gara waggaa 21 ture mana Laabaatti ijoollee 12 argatee ijoollee Yaaqoob keessaa immoo Liyaan kan deesse arfaffaa irratti Yihudaan jira. Yihudaa keessa immoo Iyesuus Kiristoos jira. Karaa Iyesuus Kiristoos kana egaa Waaqayyoon addunyaa oolchuudhaaf pilaan godhee Abrahaam filate jechuudha. Abrahaam filate jechuudha. Abrahaam gaafa filatu
biyya Uur ture, biyya Kaldoota ture, waaqolii waaqeffamaa ture yookaan biyyi Uur, biyyi Kaldootaa kun immoo magaalli kun kan duriiti har'a Iraaq kan jedhamtu jechaadha. Kibba ba'a Baabiloon irraa kiiloomeetira 160 fagaattee lagni Efraaxis naannoo argamutti kan argamtu turte jechaadha. Waaqa tolfama warra waaqessanii jechaadha. Achi keessaa Waaqayyoon Abrahaamin filate. Gaafa filatu bahi jedhee. Maatii kee keessaa bahi, fira kee keessaa bahi, biyya kee keessaa bahi, daandii kee otoo hin taane immoo daandii ani sitti agarsiisu irra deemee. Maaliif uumama boqonnaa 11 irra namoonni jiranis daandii Waaqayyoo didan waan ta'eef. Obboloota koo daandii Waaqayyoo irra jiraachuu keessan yeroo hunda cheek of godhaa. Waaqayyo wacaan obboloota koo nama hin si'u. Inni Waaqayyoodha. Inni Waaqayyoodha. Uumama mul'atuu fi hin mul'anne kana gara mul'inaatti kan fidedha. Samii keessa, dachee gara gadii keessa uumama jiru kana hundumaa kan uumedha Waaqayyo. God is below our imagination. Yaada keenyaa oli, tiinkingii keenyaa oli, beekumsa keenyaa oli, ilaalcha keenyaa oli. Amma lallabame, amma waa'ee isaa dubbatame, amma waa'ee isaa barreeffame, amma waa'ee isaa yaadame oliidha Waaqayyo. Kanaaf har'a dhumarratti wanti inni isiniin jedhu karaa kootiin Waaqayyo karaa sagalee isaatti wanti inni isiniin dubbatu daandiin keessan daandii koorra jira. Yaadni keessan yaada koorra jira. Wanti pilaan gootan, wanti karoorsitan, wanti isin hojjetaa jirtan, karaan itti isinirra deemaa jirtan sagalee koo bu'uura kan godhateedha. Fedha koo bu'uura kan godhateera. Namoonni kun Waaqayyo jiddu gala hin godhanne. Namoonni kun gaafa iddoo mijataa fi haala mijataa argatan adeemsi isaan deeman jireenya Waaqayyo irraa adda bahee ture. Jireenyi isaanii Waaqayyo irraa adda bahee ture. Karaa Waaqayyo irraa adda bahee ture. Garuu dhaabbata ijaaraa turan, tokkummaa ijaaraa turan, humnaan haalota to'achuu barbaadaa turan. Abbaa haalota nama to'achiisu, abbaa uumama hundaa, bulchaa uumama hundaa, uumama hundumaa kan uume fi harka isaatti kan qabate Waaqayyo irraa jireenya isaanii adda baasaniit garuu haalota to'achuu barbaadan. Isaaniif hin taane. Har'as nuufis hin ta'u obboloota koo. Jireenyi keenya Waaqayyo irraa adda bahee yeroo ta'e wanti yaadnu, wanti karoorsinu akka sagalee Waaqayyootti, akka yaada Waaqayyootti, akka fedha Waaqayyootti hin taane yoo ta'e obboloota koo wanti sun maaliif hin raawwatamne jennee gungumuu keenyan dura jireenya keenya Waaqayyo keessatti haa ilaallu. Macaafa qulqulluu waan ta'eef. Macaafa qulqulluun dubbisaa jira waan ta'eef. Booldiriin isinitti dubbadha. Jala muriin isinitti dubbadha. Obboloota koo jireenya Waaqayyo irraa adda baheen yoodhuma qabeenya horannes, beekamtii horannes, maqaa keenya waamsifnes dhumni keenya badiidha, bu'aa hin qabu. Bu'aa hin qabu. Namoonni tokko tokko wanti isaan yaadan waan galma isaaniif ga'eef jireenyi isaanii Waaqayyo keessa waan jiru isaanitti fakkaata. Obboloota koo waa argachuu keessan yookaan dhabuu keessan otoo hin taane jireenyi keessan daandii fi sagalee Waaqayyo keessa jiraachuu isaa yeroo hundumaa cheek godha. Eenyumtuu yeroo tajaajilu akka fedha Waaqayyootti haa tajaajiluudha. Tajaajiluu kan jedhu kun sagalee Waaqayyoo qofa miti obboloota koo. Gaafa barannu, gaafa mana namaatti hojjennu, gaafa suuqii tokko keessa hojjennu, gaafa biiroo mootummaa yookaan NGO keessa hojjennu inni tajaajila, inni sarvisiidha. Fuuldura Waaqayyoo jira. We are in front of God. Tajaajila inni biiroo hojjennu tokko keessatti hinatu, hin sobu. Kun yaada Waaqayyoo miti. Kun sagalee Waaqayyoo hin deeggaru. Waan akkanaa raawwadhu gaaf jennu tajaajilaati kan jiru. Pulpiitii keenya iddoon sun. Kanaaf tokkummaadhaanis haa ta'u, dhuunfaadhaanis haa ta'u, yaadni nuti yaadnu, hojiin nuti hojjennu, wanti nuti karoorsinu, wanti nuti pilaan goonu Waaqayyo jiddu gala godhata obboloota koo. Jireenya Waaqayyo wajjiniin ta'eeni obboloota koo. Kanaaf jireenya keenya haala sanaan haa ilaallu. Amadaalluun isiniin jedha. Ayyaanni, araarri, gargaarsi,
eebbi Waaqayyoo dhumaa fi daangaa hin qabne mana jirtanitti, gola jirtanitti, iddoo jirtanitti, haala jirtanitti maqaa Iyesuus Kiristoositiin hunduma keessaniif haa baay'atu. Gargaarsi Waaqayyoo hunduma keessan faana haa ta'u. Eebbifamaa, eebbafillee ta'a. Eegumsi Waaqayyoo mana keessan, jireenya keessan, maatii keessan, dhaloota keessan, guutummaa addunyaa biyya keessa jirruuf iddoo jirru maqaa Iyesuus Kiristoositiin haa to'atu. Fedhi Waaqayyoo nurratti aamoo torban yoo Waaqayyoon nu jiraachisee achi geenye jalqabbii uummata Ibrooti ilaallachaa. Ibroota kan jedhu boqonnaa 11 lakkoofsa 27 hanga boqonnaa 50 lakkoofsa 26. Abrahaam irraa eegaleeti waa'ee Isaaq kaaseeti, waa'ee Yaaqoob kaaseeti, waa'ee ijoollee Yaaqoob kaaseeti. Achi keessaa immoo waa'ee Yoosef kaaseeti. Yoosef biyya Gibxiitti, Yaaqoob ijoollee isaa wajjiniin gara Gibxii beelli waan tureef bu'anii 70 ta'anii bu'anii waggaa immoo 430 booda karaa gaggeessummaa Museetiin akka achi ba'an dubbata waan ta'eef macaafichi kanaadha. Gabaabumatti uumama boqonnaa 12 keessattuu uumama boqonnaa 11:27 kaasee hanga uumama boqonnaa 12 guutummaa isaatiitti dubbisaa. Ayyaanni faraarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Dhaggeeffadhaa, noottii qabadhaa, barreeffadhaa. Gaaffii yoo qabaattan weelkaam. Kadhata keessaniin immoo na yaadadhaa. Daqiiqaa tokkos yoo kadhattan, daqiiqaa 5, daqiiqaa 10, sa'aatii 1, sa'aatii 2 hanga Waaqayyo isin gargaarutti yeroo kadhattan kadhata keessaniin na yaadadhaan isiniin jedhaa. Eebbifamaa, eebbafillee ta'aa. Gargaarsi, ayyaanni, araarri Waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u. Shalom.